Sittan gammadaa ani yeroo dolee mijachuu baatuusi ati naaf gaadha. Fataa jirtan hundumtuu nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Attam jirtu sagalee Waaqayyoo wajjin hirmanna. Kutaa dubbii Waaqayyoo kanan keessaa dubbisu ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaaseen dubbisa. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Kanaafis yaa obboloota jaallatamoo ani arguu yaadu gammachuu koof gonfoo ulfinaa michoota koos Gooftaatti jabaadhaa dhaabbadhaa. Obbolootan keenya Ewooyedeyaadhaa fi Sentiqiin maqaa Gooftaatiin yaada tokkotti akka waliif galanii lachuu isaanii nan gorsa. Atis yaa amanamaa hiriyaa koo dubartoota kana akka gargaartu sin kadhadha. Isaan kun Kilemeeniisi warri kaan hojii irratti hidhata koo warri ta'an warri jireenya argachuudhaaf maqaan isaanii macaafa jireenyaa keessatti caafamee dorgommee hojii wangeelaatti anaa wajjin dhamaa turan. Yeroo hundumaa Gooftaatti gammadaa. Ammas irra deddeebi'ee nan jedha gammadaa. Garraamummaan keessanii nama hundumaa biratti abeekamu. Gooftaan dhiyoodha. Dhiyootti isin dhufa. Waan hundumaatti kadhataa fi mataani galataa wajjin wanta isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoon qabaatinaa. Nagaan Waaqayyo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalusi karaa Kiristoos Yesuus garaa keessanii fi yaada keessaniin eegaa. Ameen. Dubbii Waaqayyoon dubbadha amma Filiphisius boqonnaa 4 keessaa sagaleen akka jedhu jira. Amma irra deddeebi'ee akkan dubbisaa ture. Kanaafis yaa obboloota koo jaallatamoo ani arguu yaadu gammachuu koof gonfoo ulfinaa koo michoota koos Gooftaatti jabaadhaa dhaabbadhaa. Obboloottan keenya Ewooyedeyaadhaa fi Sentiqii maqaa Gooftaatiin yaada tokkotti akka waliif galaniif lachuu isaanii nan gorsa. Atis yaa amanamaa hiriyaa koo dubartoota kanaa akka gargaartu sin kadhadha. Isaan kun Kilemeeniisi warri kaan hojii irratti hidhata koo warri ta'an warri jireenya argachuudhaaf maqaan isaanii macaafa jireenyaa keessatti caafamee dorgommee hojii wangeelaatti anaa wajjin dhamaa turan. Jedheetiif Phaawulos ergamtichi amantoota waldaa Filiphisiusiif ergaa. Gararraa kanatti nama dubbifanne dubartoota lama maqaadhaa nama tokko immoo maqaadhaa. Dubartoonni kuni waldaa kiristaanaa tokko keessa jiru yaada garaagaraa qabu fakkaata wal dhabdeetu gidduu isaanii jira. Phaawulos gidduu amantoota murtii jiraatu amantoonni dubbii Waaqayyootti akka jabaatan tokkummaa akka godhataniin gorsan barsiisa. Yommuu irraa fagaatus ergaa isaa barreesseeti kunoo anoo biran jiru maaltu na dhibe hin jedhu. Waa'ee waldaa kiristaanaa isa dhiba. Waa'een tokkummaa qulqullootaa isa dhiba. Kanaafiti fagoo taa'ee si yaada. Waa'ee dubartoonni kun wal dhabanii dhaga'eeti waa'ee isaanii gadda ture. Kanaafi nama tokkoon akka isaaniin gargaartu akka isaan walii galtee godhatan jedha. Ewooyedeyaadhaa fi Sentiqiin jedhamu isaan kuni Sentiqiin achi hojjetoota waldaa kiristaanaa sanaati. Garuu wal dhabdee gidduu isaanii jira natti fakkaata. Akkasumas immoodha. Kanaafi isaan kun garaa tokkoof yaada tokko akka godhatan nan gorsaadha. Garbichi Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan ta'eeti walloottan kiristaanota wal dhaban kana gorsa. Isa tokkoon immoo akka isaan gargaartuudha. Kiristaanonni kiristaanota garuu nama sababii ta'aniif yeroo isaanitti wal dhaban jira. Yeroo wal dhaban qabu. Haa ta'uyyuu malee gara tokkummaatti akka deebi'aniif immoo hin gorfamu. Tokkummaa akka qabaataniif hin gorfamu. Tokkummaa godhatu. Yeroo wal dhabanii akka dubbii Waaqayyootti dhiifama walii godhaniitti araaramu. Wal lolanii gargar ba'anii hafu miti. Wal dhabdeen kiristaanotaa fi wal dhabdeen namoota biyya lafaa garaagarummaan isaa warri biyya lafaa dhiifama gochuun beekani. Kiristaanonni garuu dhiifama isaaniif godhe Gooftaa laalaniiti waliif dhiisu. Waliif dhiisu kaleessa jibba guddaa wal jibbanii deebisanii immoo jaalala guddaa wal jaallatu. Dhiifama waliif godhu. Kuni dubbii Waaqayyootu nutti hima. Waa'ee isaanii kana erga dubbatee gajjallaatti inni dubbachuu barbaadu lakkoofsa 4 irraatti akkas jedha. Yeroo hundumaa Gooftaatti gammadaa.
ammas irra deebi'ee nan jedhaa gammadaa jedha. Maalitti gammadaa'edha? Gooftaatti gammadaa'edha. Kiristaanonni sagalee kan akka salphaatti ilaaluu hin qabani. Keessumaa barammaa kana. Maaliif namoonni gammaduu hin barbaadu. Garuu maalitti gammadu isa jedhu gaaffii guddaa kaasa. Kiristaanonni gammaduu namni hundinuu gammaduu barbaada. Kiristaanonni garuu gammachuu isaanii maal gochuu qabu? Maalitti gammaduu qabu? Kanaaf kana hubachuun barbaachisaadha. Phaawulos garuu yeroo hundumaa gooftaatti gammadaa'edha. Gammachuun kiristaanotaa yeroo hundumaa gooftaa ta'uu qaba. Waan biraa yoo ta'ee rakkina qaba. Eengaddaa iddoo tokkoon ilaalaa ture namooti hin gammadu turani. Gammachuu namootaan argaa ture. Anis keessa bu'ee xinnoo hormadheera. Galaana guddaa tokko bukkee namooti biyya lafaa kanaa iddoo sanatti waldaan guuraniiti biyya garaagaraatii dhufanii biyyuma Ameerikaa kana keessaa galaana guddaa tokko bukkee yaa'u footoogiraafii ol kaasuu viidiyoodhaan qaraxatuu hin gammadu. Gammadaan turen iyyuu garuu badaan irran turre achii deemnaan immoo na keessan jiru malee. Amma guyyaa 3 dura wanti suni gaafa sanaaf waan na dhiisuun seene guyyaa hundumaan gammadan se'e. Maa inni iddoo bashannanaati. Bashannanatti gammadu namoonni. Iddoo tokko bashannananii gammadanii mo'achumaan keessaa badaa iddoo tokko immoo dhaqu. Iddoo tokko immoo keessaa badu iddoo tokko dhaqu. Iddoo sanatti wanta arge tokko maa inni mana namootaatu galaana guddaa bukkee ijaaranii jira. Naannoo kana warra sooressaa jiraataa naan jedhani. Maaliif yennaan bishaan kana ilaalanii gammaduu jedhani. Bishaan kana ilaaluu qilleensa bishaan kanarraa dhufu fudhatu hin gammadu. As mana kana keessa taa'u yeroo tokko immoo ka'aniiti markabatti hin deeman qabu. Ji'a 6 markabarra bishaanirra taa'u jedhani. Achi immoo ba'anii dhufan xiyyaaraan immoo biyya garaagaraa dhaqanii gammadanii deebi'u jedhani. Garuu gammachuun isaanii hin taa'u ammas deebi'ee keessaa dhuma. Bishaan galaana guddaa bishaanni kuni maqaa isaa suma beektaniidha. Paasifiik isa jedhamuudha. Hundee lafaatii fagoodha bal'inni isaa manan jedhamu. Ji'a 6 irra deemamaa. Markabni guddaadha. Kana ilaalu bineensi garaagaraa keessaa ba'a namni achitti ol ga'a. Kana ilaalanii gammadu yeroodhaaf garuu keessan taa'u. Nama keessan taa'u. Amma gammadanii amma deebi'anii dhuma. Hin raanfatu. Kiristoos Yesuus gammachuu isaanii warri godhatan keessaa hin dhumu. Gammachuun karaa Kiristoos Yesuus nuu dhufu, karaa gooftaa nuu dhufu irra keessa miti. Sammuu keenya irra dhufeetii balali'ee sokka miti. Kiristoos Yesuus keessa keenya gadi lixee iddoo qaawwa keenyaa gadi lixee taa'a. Achitti gammachuun karaa Kiristoos Yesuus argannu laphee keenya keessa. Hir'ina keenya guuta dhaqee qaawwa keenya duuta. Hin burqa. Gammachuun kun hin burqa malee achi asumti burqa utuu hin ta'in nu keessa taa'ee burqa. Nu keessa alatti iyyuu ba'a. Burqaa bishaan jireenyaa keessaa burqaa gammachuun karaa Kiristoos argannu kun hafuura qulqulluudhaani. Hafuura qulqulluutu hafuura qulqulluu nuu kenna Yesuus. Hafuuraan nu keessa jiraata. Hafuurri kun laphee keenya isa keessaa gola garaa keenyaa isa dhoksaa iddoo hafuura jedhamee waamamu sana keessa jiraata. Qaawwi namaa jireenyi isaa iddoo hafuuraa sanaadha. Iddoo hafuuraa sanaa bishaan dhugan hin naqu. Minaan nyaatan hin naqu. Namoonni dhugaatii nama gammachiisu namatti minyaa'u hin dhugu. Dhugaatiin kun irra keessa malee lafa hafuuraa sana hin naqu. Nyaati lafa hafuuraa hin naqu. Hafuura keenya keessa kan gadi bu'ee dhaqee gammachuu dhugaa nuuf ta'u ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos duwwaadha. Inni immoo karaa hafuura qulqulluu isa du'ee du'a mo'ee ka'e dhandha hafuuraa sanaaniti nu keessa dhaqee gadi lixee taa'a. Inni iyyuu gammachuun keenya yeroo kanatti amanamaa ta'a guutuu ta'a. Isatti gammaduu qabna. Kiristoosiin gammachuu keenya godhachuu qabna. Qarshiitti gammannoo ta'e gaaf tokkoon argannaa gaaf tokkoon dhabna. Yoo qabaannes immoo qarshii sassaabnee garaa keenya keessan kaa'annu. Namoonni baay'een utuu birrii qabaniiti of ajjeesu. Utuu birrii qabanii du'u. Utuu birrii qabaniiti nagaa dhabu goolamu. Mataa ofirraa ciraa deemu yaadaa deemu. Birrii qabuun. Yeroo tokko bara mana hidhaa keessa turre bara 70 wayii isa jedhan biyya Itoophiyaa keessatti sooressa Oromoo tokko musliimaa hidhameetii ta'a. Guddaa dirijjii dhaabbata garaagaraa qaba warshaa qaba. Kophaa gungumaa deema mana hidhaa keessa. Namni inni kaanii walii wajjinaasaa inni garuu kophaa gunguma. Mana hidhaa sanaa baheen turre dafee du'e.
yaadaan namni cabee gungumnaan qobaa somnaan hin du'a namni. Qobaan gunguminaa, qobaan haasa'inaa, qobaan ta'inaa. Yesuus isinii wajjiniin jira. Yesuusii wajjiniin gammadaa. Yesuusin qabaachuu keessanitti gammadaa. Isa Waaqayyo isinii kennetti gammadaa. Ilaa akkas jedhaam. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 gubbaatti Waaqayyo akkasitti biyya lafaa jaallatee tokkicha ilma isaa amma kennutti jedha. Kennaa Waaqayyo kenne kanaa namni fudhachuu qaba. Kennaa namni sii kenne yoo fudhachuu baatte kan keen ta'u. Nuti Kiristoosin fudhanneerra. Warri Kiristoosin fudhanne deebinee Kiristoosin lafa keenya waan biraatti gammaduu hin qabnu. Kiristoos nu ga'a. Yeroo wanta baay'ee dhabnu qabna. Yeroo waan baay'ee dhabnu qabna. Amma maal lallabdaanaan jedhe seexanni yeroo tokko. Waa tokko iyyuu hin qabun ture. Waan namni qabu hundumaa waan ani madhu hin qabu. Maal sii godhe Waaqayyo jedhe. Maal laan gooneen jedhe. Meenatti mi kennaanii isan hin jaallanne isan itti hime. Waaqayyo ilma isaa Yesuus Kiristoosin naaf kenneeraan jedhe. Waaqayyo Yesuusin naaf kenneera maal la dhowwate jettee yaaddeen jedhe. Yesuusin qabanitti hin jedhe. Yesuusin qabaachuun koo seexanatti hin tolle. Inni kun anaan ordee ganna dhaabee seexana mataadhaan dhaabe. Yesuus Kiristoosin qabda taanaani hin dhaabattan tochootu. Yesuus qabda taanaan gammachuun kee hin tocha'u. Ati garuu ija kee Yesuus irraan buqqisin. Phexros yoomidha kan inni nyaatamuu jalqabde beektaa ija isaa irraa kaachiseem. Ija isaa Yesuus irraa kaachimnaan galaanni gadi liqimsuutti ka'e. Yesuusin ilaaltee Yesuusin gammachuu kee godhannaa wanti gammachuu kee fudhatu hin jiru. Wanti si naasisu hin jiru. Wanti si sodaachisu hin jiru. Namoonni qabeenyaa guddaa qabaataniif waan nagaa argatan se'u. Qabeenyaa guddaan nagaan ta'u. Qabeenyaa guddaan gammachuun ta'u akka nama isinitti himee hamma danda'an gammachuudhaa fi waan baay'een dhaga'e garuu jarreen kun gammachuun arganne. Kaan immoo markaba ijaarratanii bishaan irra taa'u. Markaba baay'eetu ijaaramee markaba ennaan lakkii kun mana namootaati jedhani bishaan irra taa'a. Maa inni ennaan keessa taa'u jedhani eessaan naqu karaan isaa kun asiin naqanii achuma irra taa'u jedhani ala barbaadaniin sokku achi galaanarra namarraa citanii galaanarra taa'u gammachuu barbaacha. Jarreen sana utuu naqee jakootiin argee gammachuu isaan qaban argee nan jaalladhan ture. Gammachuu qabu isinitti hin fakkaatini. Gammachuun Yesuus malee hin jiru. Nagaan Yesuus malee hin jiru. Gooftaatti gammaduu kan fakkaatu hin jiru. Gooftaatti gammadaa. Yeroo hundumaa Gooftaatti gammadaa. Ammoos irra deebi'ee nan jedhaa gammadaa. Gammadaa jedha. Garraamummaan keessanii nama hundumaa biratti beekamu. Gooftaan dhiyoodha. Dhiyootti sin dhufa. Kuni warra qoramaa jiraniin jedha. Warra gammachuu dhaban, warra nagaa dhabaniin jedha. Kiristaanota warra nagaa dhabaniin jedha. Waan itti gammadan warra dhabaniin lakkii Gooftaatti gammadaa. Gooftaan hin dhufa hin turu. Gooftaan gaaffii keef deebii kennuudhaaf hin dhufa. Rakkina kee furmaata kennuudhaaf hin dhufa. Dukkana kee ibsuudhaaf hin dhufa. Fayyaa kee deebisuudhaaf hin dhufa. Gaaffii keef deebii ta'uudhaaf hin dhufa Yesuus. Garraamummaan keessan nama hundumaa biratti beekamaa ta'u. Gooftaan dhiyoodhaa dhiyootti sin dhufa. Waan hundumaatti kadhataa fi mataan galataa wajjin wanta isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa malee waanuma tokkotti yaaddoon qabaatinaa. Yaaddoon qabaatinaa. Yaaddoon qabaatinaa. Faarfataan tokko waan jedhe dhageessaniitu ta'a. Iyyaaddaynii utumati jettuu didee yaaddaa fedhii keen guutu jedhe. Iyyaaddaynii utuuti jettuu didee yaaddaa jedhe. Maaliif dinnee yaaddoomnaa? Gooftaan iyyaaddayn jedha hoo. Iyyaaddaynaa. Iyyaaddaynaa waan bor ta'uufi. Bor baal ta'u beektaayi. Edana waan dhalatee bulu beektaayi. Waan ta'ee bulu beektaa maa boriif yaaddooftaa har'a hoo jirtaa? Waan bor Waaqayyoo godhu maal beekta? Karaa Waaqayyoo si ceesisu maal beekta? Riqicha citee fi yaaddayn. Galaana si dura diroo fi yaaddayn. Dukkana si fuuldura diriiree fi yaaddayn. Dhageessaniitti waan inni jedhu waan hundumaatti kadhataa fi mataan galataa wajjin wanti hundinuu waan isin barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godhaa jedhe. Namoonni tokko tokko yommuu rakkatanii hin yaadda'u garuu hin kadhatani. Hin kadhatani. Waaqayyoon argaa jedhu. Eeyyee Waaqayyootuma arguutii rakkina kee utuu arguu kadhadhuu siin jedhe. Kadhachuu dhiiftee yoo rakkinni sitti cimee sititti gaafatama. Qoramsi yoo sitti cimee sititti gaafatama. Qoramsatti akka hin galleef dammaqaa kadhadhaa jedha sagalee Waaqayyoo. Rakkina sirritti jiru kanaaf callumattee Waaqayyoon argattee yoo raftee baasitti ulfaatu sititti gaafatama. Dammaqii kadhadhu Waaqayyoo baa akka sirraa galagalchuuf. Waaqayyootti mad ilaa kunoo kanan ta'e kadhataaf waammataaf galataa wajjin kadhateeffachuun ni isin kadhachuun ni isin waammachuun ni isin. Waammachuu jechuun tokkodha. Kadhachuu jechuun tokkodha. Galata jechuun immoo tokkodha. Kadhannaa qulqullootaa keessatti galati barbaachisaadha. Yeroo baay'ee nu galata yaadannu.
galata galchuun barbaachisaadha. Galataan hojiin hin hojjetama. Waaqayyo galatan barbaada. Hojii san hojjetee fi galateeffadha waan hundumaaf iyyuu karaa hundumaa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo abbaatiif galata dhiyeessaa. Galata, 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 galata. Namoonni galatan jaallatani. Al tokko tokko kadhatan illee numa kadhatu amma tokko yeroo akkasaan inni iyyuu badaa miti malee galata moocinaadhuma hin qabani. Yeroo baay'ee yeroo jilbeenfannuu dabnee kadhannaatti seenna galata tun dhiyeessin. Yeroo tokko lallabaa tokkotu lallabaa hun dhaga'ee ergamaa erge Waaqayyo jedhan ergamoota kana